Ashama akka moltan kabajamtoota daawwattoota keenya chaanaala keenya Boonsaa fi Raa'ana Qooduu isiniimu riippoortara keessan tokkicha baadiyyaati. Amma gamoo oduu bal'inaan qabadhee dhiyaadheettiin isinii darba. Magaalaa guddittii Dubaay ganda Usmaan keessatti reeytiin maqaan Tish jedhamtu osoon beekin miimoorii 8GB taraayyaa abbaa mancaa qabdu liqimsuudhaaf guyyoota lamaaf osoo addan dhaabe nu badhaafte diini rahmata keetiin jechuun isii dhagahameeti jira. Bal'ina oduu kanaa irraa odeeffanne miidiyaa guddicha jeurraa odeeffanne. Walitti bu'insa mootummaa sijaaraatii fi hawaasa ilkaanii jidduutti uumameen mootummaan sijaaraa onnate boombii aara jedhamuun haleeluudhaan ummata afaanirraa ilkaan akka boqqolloo waaddiitti gubuudhaan Jeneraal Gamdanii fi Aadde Waalbuzunaf dubbataniiti jiru. Kaleessa hulonni lama kashawal harka qabuudhaan barraadaa haadha Jaafar cabsaniiti jiran. Haati Jaafar kafaltii barraadaa kanaa isaan lachuurraa marxoo takka hiiteeti jirti. Waraanni shiftaa injiree jedhamuun beekamu kan paarkii rifeensa jedhamu keessa yeroo dheeraaf galaa ture kaleessa galgala waraana adda bilisummaa filaatiin booji'amuudhaan itti gaafatamtuu mataa firisii dargaggoota Aadde Baataksiin Qarsadii nuuf gabaasteeti jirti. Waldorgommii chaampiyoonoo kubbaa miilaa kaleessa magaalaa Jimaat taphatameef Jimaarra haata lamaan subii nama dhorkuudhaan 2-0 mooteeti jira. Waancaa ajaa'ibaa Toomaa fi Mooyyee badhaafame itti gaafatamaan dhimma ispoortii kubbaa miilaa obbo Faaqaan Qarsadii kaleessa gabaaseeti jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keessanii dabraa yeroo chaanaala keenya Boonsaa fi Raa'ii oduu biyyaalaas qabna. Saayinsichi beekamaan Charles Boon jedhamu niwukileera Kooriyaa kaabaa caalu argatee jira. Niwukileerri kunis kan Kooriyaa caala jechuunis dubbateeti jira. Niwukileerri kunis kan irraa hojjetaman asheeta boqqolloo fi hoshongoree irraa akka ta'e dubbatan. Haa ta'u malee niwukileerri maqaan isaa dhuufuu jedhamu kun gaagaalee bubbuu xuuxuu jettu yoo dhukaafame funyaan namaarra miidhaa taasisa jechuun ogeeyyii jaalaa dubbataniiti jiru. Haa ta'u malee pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden niwukileera kana yoo oomishuu dhiisuu diddan qophii gurguddoo isinirra keenya jechuudhaan labsa baasaniiti jiran. Godina Harargee magaalaa Awwadaa keessatti dargaggeessi maqaan isaa Boonsaa jedhamu kun dargaggoota 500 ol sochii qaamaa daleessisuu dubbataniiti jiran. Haa ta'u malee dargaggeessi kun roga ispoortii teekwaandoo fi artiilee Oromoo guddisuu keessatti qooda guddaa qabaachuu hayyoonni ispoortii dhaamaniiti jiran. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu magaalaa Kuduraatii nu qaqqabettiinis ciisin dabarsa. Zamana teknooloojiin guddatan keessatti gareen paastaatii fi makaroonii mirga shuurootii fi biddeenaa sarbuun isaa manni murtii waliigala distiinuuf gabaasaniiti jiru. Haaluma kanaan shuuroo fi biddeenni tokko ta'uudhaan effiseer fayyina paastaa fi makaroonii fe'atee adeemaa jiru garagalchuudhaan lubbuu paastaa meeqaa qisaasuudhaan kan shooroo olaanaa taphate shuuroo barbareeti jechuun dhagahameeti jira. Walitti bu'insa hawaasa shunkurtaa fi mootummaan ablee dirree mahattafaa jedhamu irratti wal haleeluudhaan hawaasni shunkurtaa wareegameeti jira. Haaluma kanaan pirezidaantiin federaalaa dimokiraatawaa distii obbo Maankaan gadda isaanii itti kokorsuudhaan ibsataniiti jiru. Oduu kana kan gabaase barbaree diimtuudha. Godina Harargee Bahaa Mayyuu keessatti harrichi maqaan isaa Wush jedhamu yoo diinni gara maleedhaan dhufes kilaashillee dhabnu dhiiticha kiyyaan isin biraan jira jechuudhaan qeyroo teenya jajjabeesseeti jira. Godina Harargee Bahaa bulchiinsa magaalaa Awwadaa keessatti walitti bu'insa qarshii 100 fi qarshii 50 gidduutti qarshiin 100tti balleessiteeti jirti. Haaluma kanaan komaandar ajaa'ibaa obbo Laaskitaniira lamaatiin harka hudduu duubatti hidhaaniidhaan mana hidhaa godina Harargee Bahaa baankii Oromiyaatti hidhaniiti jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu yeroo tanaa qabannee dhiyaanne tanumaa qophiilee hafan wajjin turtii gaarii.